Ashama harka fuudhee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyyaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga rateebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan. Artistii Ittiiqaa Tafarii maaltu mudate? Miidiyaa FIB maaltu mudate? Artistii jaalatamaa fi beekamaa artistii Ittiiqaa Tafarii waan addaatu isa mudate. Maqaa sabboonummaatiin, maqaa oromummaatiin miiliyoona 2.5 ol saamame. Gaarii malee lukaan lafa deemaati jira. Mee waa'ee kanaatiin isiniif qooda. Akkasuma miidiyaa yeroo gabaabaa keessatti banamee saba biratti akka gaariitti jaalatamtii argate. Miidiyaa sabni hedduu jaalatu, miidiyaa sabni hedduu fuula duraaf guddate waan guddaanaaf dalaga jedheetiin abdataa jiru. Har'aan tana hojjettoonni FIBdhaa facaafamanii dirree irratti hafanii eda boo'icha keessa turan jechuudha. Gochoonni kun hundi isaatu gocha nama tokkoon hojjetamedha. FIB irraa hanga Ittiiqaa Tafariitti. Ittiiqaa Tafariidhaa dhimma guddaa yookiin ammoo achi keessatti guddaa miidhame isa waan ta'eefidha malee miidhaan as keessatti dhaqqabee kan namoota hedduuti. Artistoota hedduudha. Akkasuma abbootii qabeenyaa garaagaraa dabalatee hatta mootummaa dabalatee mallattoo sobaatiin maqaa garaagaraatiin cheeka sobaatiin lafa qotee bulaadhaa dabalatee kana yeroo isiniin jedhu yaada kiyya isiniif dhiheessaan jiru. Warroota waan kana keessa beekan kan as keessatti miidhaan isaan dhaqqabe kan waan kana keessa quba qaban kan akkasuma Ittiiqaa Tafariitiif sagalee tahaa jiran kan isaan barreessan isiniif qooda malee arufii dubbachuu fi miti. Waan Oromoo wal godhaa jirtu, waan Oromoo walirratti hojjetaa jirtu, hedduu waan nama qaanfachiisu, hedduu waan nama gaddisiisu. As keessatti shira walirratti hojjechuu qofaa miti. Maqaa qabsootii yeroo wal nyaatan san qofaa miti. Hatta amman tanallee an qabsawaadhaa qabsottiin jiraa. Waan kanaafi miti angadeen biyyarraa bahe amma daarektarri ol'aanaan miidiyaa FIBdha. Wanti kun hojjetame kan jedhame akka barraahee lafa jirutti jechuudha. Akka amma maxxanfametti FIB hoogganaa miidiyaa kana dura bu'aa hoogganaa daarektara miidiyaa kanaatiin jechuudha. Akka wanti kun hojjetame Lambii Taayyee hedduun keessan ni beektan jedheetii yaada ka'a. Goyyoomsa cheeka sobaa dabalatee himannaan hedduun akka irratti baname hatta kiraa mana keessatti dalaganii kan istuudiyoo FIBdha dabalatee hojjettoota FIB dabalatee sheerii diyaaspoora biyya alaadhaa dabalatee kan namoota garaagaraa hojjettoota tokkoof osoo mindaan hin kaffalamini eda gaazexeessonni FIBdha social media kanarratti bu'aa turan hedduun isaanii jechuudha. Maal goona ka akkanatti taane maal ta'u maal goona ka akkanatti hafne kan jedhu. Miidicha fudhee amma gara Keeniyaa seenee jira. Qabsoodhaaf seenechaa jira abbaan hoogganaa miidiyaa kanaa jechuudha. Lammii Taayyeedha. Garuu miidiyaan kun dursa warroonni keessa beekan kan isaan nuuf qoodan jechuudha. Miidiyaan kun akka aksiyoona ta'e akka qabeenya nama hedduudha ta'edha. Wanti sunis shira garaagaraatiin akka harka nama dhuunfaatitti galee eega harka nama dhuunfaatitti galee namni kun akka abbaa qabeenyaa ta'uudhaan namoota garaagaraa goomsee akka qabeenya irraa saamaa turee fi qabeenya garaagaraa akka mallattoo sobaatiin godhaa ture wantoota adda addaadha. Baankii dabalatee cheeka sobaa dabalatee jechuudha. Karaa saniin akka nama hedduu gowwoomsaa turedha. Mee hundaafuu waanuma isaan jedhan isiniif qooda malee ani yaada kiyyaa miti. Waan Oromoo wal gootu waan xixiqqashoo gartee kashilabbeen TikTok fi Facebook karaa wal arrabsitu qofaa miti. Lafarratti illee warri barate jedhamu illee abbootii qabeenyaa namni jedhamus kan Oromoon abdatu. Miidiyaa kana barganaa bakka guddoo gahee akka miidiyaa Habashoota sanitti miidiyaa waan guddaa nu dalagaa jiru. Rakkoo garaagaraa keessa taa'ee biyya isaan keessa taa'ee gaazexeessonni achirra hojjetaman yeroo garaagaraatitti hidhamaa dararfamaa kararraa butamaniitiin sodaachifamaati turan jechuudha akkuma isinuu beektan. Garuu miidiyaa kana duuba maaltu jira kan jedhu hagaarraa warroota keessa beekan yoo taate malee nuti hundinuu miidiyaan kun guddateetiin bakka guddoo takka gaha saba kanaaf waan guddoo hojjeta jenneeti kan nuti harka dhayaa fi turre jechuudha. Garuu bukoo guddaan akka as keessa jiru nuti hundinuu ammuma argine jechuudha. Wanni kana wanni beekuu qabdan eegaman guddummaadha yeroo dheeraa yaalamee yeroo dheeraa dubbatamee dadhabameeti hatta harka seenallee eega seename karaa manguddummaatti yaalamee sholooloqee amma akka biyyaa bahedha. Kan isiniin jechaa jiru waan keessa beektotaa fi waan kana akka warri irratti miidhame kan qoodanidha. Abbichi ammayyuu an qabsoodhaaf hin biyyaa bahedha. Kan nama ajaa'ibsiisu ammoo namni shira walirratti hojjetu ni jira. Saba kana qofaa miti. Jechuun waan Oromoo qofarraan bahee miti. Ni jira biyya kamuu keessa ni jira. Obboleeyyan lameenis hatta abbaa fi ilmillee namoonni garaagaraa walitti garagaluu wal sobuun wal shawwadanii gartee addunyaadhaaf jecha akka fedhan wal godhuun haga wal ajjeesuutti illee ni jira. Maqaa sabboonummaatiin maqaa oromummaatiin artistii gurra qabu artistii mul'ata hagana gahu kana artistii gurra hagana gahu qabu kana shawwadanii akkanumatti miiliyoona 2.5 jechuun artistiidhaaf waan guddaadha. Artistoonni keenya miiliyoona 2.5 miti kumni 200 isaaniif guddaadha. Artistoonni Oromoo akka isinuu beektan saba isaaniitiif jiraatan malee mallaqa hin qaban. Mallaqa nyaatanii dhuganii hin qaban. Tokko artistoota gartee xiqqashoo kaayoon isaanii guddaadha. Kan akka gartee Ittiiqaa Tafarii kanneentu hagana mayyuu wayyaa qaba malee jechuudha. Duuba artistii akkasiisan akkana shira akkanaa kan irra hojjetanii aduu guyyaa kanaan shira hagana gahuuratti hojjetanii an qabsoodhatu manaana baasee qabsoottiin jira. Yeroo jedhamutti maqaa qabsootii yeroo daldalamu qabsoo sabni keessatti akkasitti miidhamaa jiru qabsoo qabsaa'onni akkana keessatti miidhamaa jiran yeroo dhimma dhuunfaa ofii qabsoo godhan ammoo hedduu takka garaa nama nyaataa jechuudha.
garuu wanti kun akka nama hedduun hayyoota hedduudhaan dubbatamaa jirutti karaadha kan argaa jirru yookiin ammoo anu fi kiyya keessa beekeeti kan isiniin jechuu barbaadu jechuudha. Waan jechoota amma artistii kanarra barraa'e keessaa kan garaana nyaate osoo ummanni kiyya sabni kiyya waan haaraa wahiitiin itti qammaan nuu qabatee dhufa jedhanu anammoo waan dhimma dhuunfaa kiyyaa gaddisiisaa kana ummata kiyyatti gadiin hin bahu jedhee hatta bar yeroo dheeraa waan kana maxxanfamaa ture sooshaal miidiyaa kanarratti maxxanfamaa ture jechuudha. Waan kana hunda kan haysiisee itti qatafariiti jedhama. Manguddummaadhaan fixataa jirra ummata kiyya burjaajessuun barbaadu dhiisaa jedhee kana siisaa ture isa jedhama. Amma dura turtu jechuudha wanti kun kan maxxanfamaa ture jalqabanii yaadadha. Namni waan kana maxxanse gurbaa ICT kana jechuudha kan afaan Oromoo Google keessatti hiikuudhaaf maal kana keessatti shoora guddaa taphate Abdiisaa Baanchaa Jaarraa jechuudha. Isa faadha jechuudha. Wantoota san hunda kan akka dhaabbatu goosise itti qatafariiti jechuudha. Mee ani isiniif haasa'uu irraa guutumaa guutuutti jechuudha bal'inaan waan kanarratti maxxanfameen gurra isin buusaa bal'inaan jechuudha. Artistii fi gaazexeessituu OMN duraanii Masrata Dhaabaa Kennaati tan barreessite jechuudha. Kan isii kana isin dubbisa namoota hedduudha kan barreesse Lalisaa Idris Adam namoota garagaraa hayyoota biyya keessa jiran aktiivistoota hedduutu waa'ee kana barreesse garuu an kana keessa kan artistii Masrata Dhaabaatii fi gaazexeessituu OMN kan amma Oromiyaa 11 irraa qophii wal haa barruu irra hojjetaa jirtu jechuudha. Kan isin barreessiteen isiniif qooda jechuudha. Gufuu qabsoo saaxiluun qabsoo keessaa isa tokko waan ta'eef malee ajandaa uumuuf miti na of kolchaa. Dhimma hoogganaa FIB obbo Lammii Taayyee fi artistii Ittiiqaa Tafarii odeeffannoon qabatamaan kunooti. Dhimma kana yeroo dheeraa fi namoonni tuttuqanii sodaatu. Ittiiqaanis yeroo ummanni hojii ummanni haaranarraa eegutti dhimma dhuunfaa kiyyaanii ummatatti hin bahu jedhee namoota waan kana feesbuuka isaanii irratti maxxansan jaarsaan fixanna jedhee haqsiisaa ture. Bara 2019 abbootiin qabeenyaa badhaasa konkolaataa furtuu goota keenyaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin lafa gooticha eebbisaa addunyaa itti wareegametti bakka bu'aa eebbisaa jedhanii kennuu fi hedduun keenya quba qabna. Konkolaataan suni durumaa rakkoo kan qabu waan ta'eef waggaa tokko olii fi waliin rakkachaa ture. Sigalaafatti jedhamee gurgure Ittiiqaa Tafarii jechuudha. Konkolaataan tuni sigalaafatti jedhamee namoonni hedduun qeeqa irratti dhiheessinaan ifirraa gurgure jechuudha. Ittiiqaa Tafarii gudii kana booda ta'ee dhageeffadhaa kaammas keessatti. Qarshii sanatti waan harkaa qabu dabalee konkolaataa miliyoona tokkoon bituu fi hiriyyaa isaa waliin osoo deemuu buufataa gurgurtaa konkolaataatti obbo Lammii Taayyeen wal arge. Waan itti jiru erga baree obbo Lammiin dhiisi hin bitini. Dilbata dhufu Jaamboo Jootee fi Galaanaa Gaaromsaa wajjin isin barbaadaa jedheen. Ittiiqaa Tafariitiin kana jedha. Ittiiqaa Tafarii yeroo konkolaataa bituudhaa fi buufata konkolaataa dhaquu Lammii Taayyee kana wajjin wal arginaan dhiisi hin bitiniiti Galaanaa Gaaromsaatii fi Jaamboo Jootee waliin dilbata wal agarraa. Waan addaati harkaasiif qaba badhaasa addaati harkaasiif qaba dhiisi konkolaataa kana jedheen amma Ittiiqaa Tafariidhaati jechuudha. Dilbata sana wal arganii obbo Lammiin maaliif akka isaan barbaade yoo gaafatan Ittiiqaan uummata Oromoo fi aarsaa guddaa kan falee konkolaataa isa hin madaalle bituuf osoo jedhu argeen gargaaruu barbaade. Konkolaataa koo Haayilaandii san 2019 miliyoona 2.5 bitee nan kennaa fi amma kan kana jedhu obbo Lammii Taayyeeti jechuudha. Ittiiqaan konkolaataa isa hin fakkaanne miliyoona takkaan bituu hin qabuuti anka miliyoona 2.5 bitee nan kennaa fi qarshii miliyoona tokko harkaa qabu naaf haa kennu isa hafe miliyoona takka tuqaa 5 ammoo dhaabbanni keenya waltajjii garagaraa irra hojjechiisee akka kanfalu gochuu ni dandeenya. Gaafa qarshii miliyoona walakkaa qarshii miliyoona tokkoo fi walakkaa dabala gaafa qarshii miliyoona 1.5 dabale maqaa nan jijjiiraaf jechuudhaan dubbate. Meetilmaa maambisina keessatti jechuudha. Sihii miliyoona takka gaarii makiinaa bitachuu deemtu yoo gaarii miliyoona 2.5 siifin kennaa kaan ammoo hojjettee madaraka adda addaa irratti FIB dhaa fi FIT'n si hojjechiiseeti akkasitti suutaan si kafalchiifnaa si gargaarraa ati nama aarsaa saba kana biraa qabuudha nama saba kanaaf aarsaa guddaa kaffalee makiinaan kun isin hin madaalu kan miliyoona takkaa si madaalu koo kanaan si dabarsaa yeroo namni siin jedhe maaltu si dhaga'ame Ittiiqaa Tafariitii miti atiin kunuun artistii mul'ata guddaa qabu sanii miti anaa fi ati nuuni gowwoomfamnaa jechuudha. Duuba haala kanaanii ati nama aarsaa saba kanaaf kaffalee jiru gaariin makiinaan kun isin madaalu konkolaataan kun isin madaalu kiyya kan miliyoona 2.5 bitensii kenna gaafan ammoo miliyoona 1.5 kana waltajjii keenyarra hojjettee maqaa siif jijjiiraa
seera konkolaataatitti illee fakkeenyaaf yeroo kifiyyaa xumurtee yookiin wantoonni garaagaraa hayyamni makiinaa sanii guututti si harka galaa miree akkasiin siif godha jedheeti ittiiqaa tafariidhaa gowwoomsee miiliyoona takkatti harkaa fudhate. Amma kaayoon kanaa maaliin isiniif galaami miiliyoona takkaa kana harkaa laatu godhuu barbaadeeti. Amma wali sassaabbataatii jira karaa adda addaatiin waan danda'uuni mallaqatti haga argatee karaa hundaanuu jechuudha. Ittiiqaas haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u abiyyillee haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u harkaa bubburtataa jira jechuudha. Lambii taayyeedha isiniif haa galuufi as keessatti. Ittiiqaanis qarshii of harkaa qabu miiliyoona tokko akaawuntii baankii obbo Lammii Taayyee fi haadha manaa isaa sadaffaa aaddee Ayyaantuu Abarraatiin galchee bakka bu'ummaa faara konkolaataa fudhatee sana booda ittiiqaan komii garaagaraa obbo Lammii Taayyee irratti ka'aa jiru yoo dhagahu qarshii miiliyoona walakkaa liqeeffatee qarshii miiliyoona tokkoo fi walakkaa san jechuudha. Qarshii miiliyoona tokkoo fi walakkaa san liqeeffatee akkuma waadaa walii gallee qarshii qopheessee maqaa naaf jijjiirii gaafa jedhuuni baqatee Dubaay ji'ootaaf ture. Dubaay irraayisii deebi'ee osomaa miliquu waggaa tokkoo fi baatii tokko guute jechuudha. Caamsaa 6 bara 2014 ittiiqaan konkolaatichaa osomaa oofaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin marsee qabe. Maali jennaan obbo Lammii Taayyeettu idaadhaanii qabsiisee ajaja mana murtiitii jedhame. Laal makiinaa kana idaadhaan waan irra jiru jechuudha. Baankiidhaan haa ta'u yookiin qabeenya nama biraa haa ta'u barbaade haa ta'u idaadhaan qabsiisee makiinaa ittiiqaa tafariidhaatitti gurgure. Gaariin kun siin hin malu ka ati bituu deemtu kun kiyya ka miiliyoona 2 kana siin madaala jedhee kan akkasitti goyyoomsee ittiiqaa tafariidhaatiif kenne kana yeroo inni liqeeffatee idaa kana ifirraa kafalee maal jedhuudhaaf yeroo oddoo inni akkasitti jiru iyyuu makiinaa Finfinnee walakkatti poolisiidhaan marfamee qabamee makiinaa mana murtii irraa ajajni itti bahee kan makiinaan kun kan idaadhaan qabsiifameedha jedhaniiti poolisiin akkasii ittiiqaa tafarii qabanii jechuudha. Jaamboo fi Galaanaan bilbilanii yeroo gaafatan qabeenyi dhaabbata keenyaa FIT'n hundi dhoorkii itti bahee jira idaadhaan qabamee nan sirreessaa na eegaa jedheeti achumaan dhokachuu eegale. Himanni irratti banamee qabamee hidhame osoma inni dhokatee mimiliquu himanni irratti banameeti qabamee hidhamee jechuudha. Hidhaa guyyaa 6 booda jaarsummaadhaan waggaa tokkotti konkolaataa miiliyoona 2 ol dabalee jira waan ta'eef ani cheekii birrii miiliyoona 1.7 nan kennaaf jedheeti ji'a tokko fuulduratti butee hagayya 30 bara 2014tti cheekii barreessee wabiidhaan bahe. Abisiiniyaa baankii cheekii guyyaan gahee gaafa ilaalan akaawuntiin inni barreessee kan bara Keenyaa irraa galu banate diyaasbooraa akaawuntii mallaqa hin qabnee fi cufameedha. Ittiiqaanis osoo diina meeqaan marfamee jiru baatii 6 miilaa fi taaksiidhaan Finfinnee keessa socho'aa jira. Sababa kun poolisiin marsee irraa fudhate namichi achi booda eega hidhamellee waan isin ajaa'ibsiisu cheeka sobaa barreesseeti aboo namichi numa jabaa dhugaa dubbachuuf. Miiliyoona takka tuqaa 7 cheeka barreesseef cheeka duraan gaafa Keeniyaa jiraatu cheeka diyaasbooraadha maqaa diyaasbooraatiin gaafa duraa jiru kan mallaqa hin qabne kan cufamee jiru kan haqamee jiru jechuudha san barreesseefiiti akkasiin jaarsummaadhaan bahee jechuudha. Gaarii makiinaan dabaleeti jira miiliyoona takka tuqaa 7 mallaqa akkasitti barreesseefiiti wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu. Dabaleeti jira makiinaan gatiin dabalee jira jedhee mi'a malaala akkaataa namichi numa beeka garuu siistama hannaa jechuudha. Miiliyoona takkaami makiinaan dabaleeti jira ammaaf ammoo cheeka miiliyoona takka tuqaa 7 barreessaafi jedheeti cheeka sobaa kan kiloos ta'e kan hin jirre kan durii gaafa Keeniyaa jiraatu san barreesseefi jechuudha. Dubbii jabduu inni kana booda dubbatee fi kana booda jedhamillee mee dhageeffadha waan nama ajaa'ibu waan nama raajuudha. Irra deebi'anii namoonni jajjaboon jaarsummaan gaafatamee argamuu waan hin dandeenyee fi himannaan irratti banamee yakka cheekiin gowwoomsuun osoo barbaadamuu karaa daangaan baqatee Keeniyaa gale. Eega baheeysi homaa na gochuu hin dandeessu akkuma ati sirba warraaqsaanii ummata biratti fudhatama argatte nutis oduu ummanni jaalatu takka yoo miidiyaa keenyaan dabarsine ummanni nu cinaa hiriiraa jedhee dhaadachaati ture. Dhugaa dubbachuu fi har'aa fi kaleessa idarraa kaasee jechuudha wantoota akka amma asirratti jedhamee kanaadha. Mee jara seenaa laala oduu babbareedaa gabaasuu nutti dhiisanii diina jala teenni akkas godhaati turre amma ammoo ofiisa keenya gara Naayiroobiitti jijjiirree jirra ummata keenyaaf sagalee ta'u ummanni keenya yeroo har'aan tana waan boo'ichaati keessa jira nuti amma waan duraanii caala bal'inaa waan ummata keenya gammachiisu hojjannaa kan jedhu maqaa qabsootiin gowwoomsa jechuudha. Hay Oromoo akkas jetti masrata dhaabaa kennaadha. Dhimma dhuunfaa koo tuffadheen dhiise malee anuma akka dhuunfaa kootiitti sagantaa garagaraa dhaabbanni isaanii faana qopheessee qarshii 150
dargaggeessa hojii koomodiin yeroo gabaabaa keessatti ummata biratti fudhatama argate kabbitoo kabbee 120 akkasuma ammasii dalagaa irraa dhaabsisee artisti Lijiyaareedii 150 namoota manaan ijaaree isiniif kenna jedhee namoota dhibbaan lakkaa'aman mindaa waggaa tokko liqeeffatanii sheerii bitatan mallaqa qonnaan bulaa kan diyaaspooraan sheeriin bitate mindaa hojjettoota FIB dha kiraa istuudiyoo FIB dabalatee himannaa 50 oltu isarratti banamee jira. Kana hunda awwaalee har'a Keeniyaatti galeen qabsoo geggeessa jedheeti waraabessi biyya isa hin beekne dhaqeeti kal'oonaaf afaa jedhe kan jedhudha. Mammaaksa kana keessa buuftachuudha masarata dhaabaa kenna akkuma dhageessan kana kan Lijiyaareediin 150 abbitoo kabbee 120 aksan qofaa miti hojii irraa ari'uudhaan artistoota hedduudha namoota gartee liqeeffatanii as keessaa sheerii qaban miidiyaan kun aksiyoona jedhameeti jira beeki aksiyoonni kun hundi biyyee nyaate jechuudha yaa jira kenna meelaala amma isin miidiyaa kana keessa rakkataa meeqatu naaf dabartii miidiyaan kun guddaadha maariidha maali jedhee meeqatu keessa aksiyoona qaba jechuudha akkasuma jaarmee garagaraa namicha kan abbaa qabeenyaatitti beeka uummanni jechuudha sabboonaadha nama Oromoo nama akkasiiti jedheeti haala akkasiisa akkana wal godhaa jira jechuudha Oromoon. Hubachiisa jetti masarata dhaabaa kennaa namoonni jaalala ittiiqaa qabdan akkasumas quuqama oromummaa qabdan ittiiqaa tafarii torbee takkatti konkolaataa dachaa sana ta'uu bituu fi dandeenya baay'inni keenya maqaaf yookiin gufuu walitti ta'uuf ooluu hin qabu akka namoota kaanii taaksii fayyadamuu hin danda'u halaalaa mul'ata Oromoo keenyatu halaalaa itti fiigee ittiiqaa keenya jedhee jaalala keessa diinaaf saaxila ji'a jahaaf istuudiyoo irraa hafee dhokfatee rakkachaa ture gaafuma uf biraa dhabne qofa boohuun gurraacha uffachuun fala hin ta'u maal gochuu akka qabnu irratti mari'annee karaa keessaan na dubbisa ay Oromoo jedhe Abiy hedduu garaa nama nyaata wanni sabni keenya wal godhaa jiru yeroo beekaan gurguddaan akkana kuni mallaqaa fecha an qabsootan jira qabsoofin akkas ta'e yeroo jedhu akkana shira akkana gahu hagana gahu walirratti hojjete akkamiin mee nama gurguddaa akkana kan akka ittiiqaa tafarii kan mul'ata guddaa qabu kana akkanatti akkana godhanii sanirraa ammoo gadi bahamee dhoysanii irra baala irra buusuudhaaf akkuma amma reefuu dhageessan jechuudha anilleen akkuma ati saba kee biratti walleedhaan beekamtu miidiyaa kiyya irratti waan saba kana fayyadu wahiyyoon dubbadhe sabni kiyya na dhagayaa achi booda waan uummata akka waan takka fidduu hin qabdu hedduu takka nama gaddisiisa wanti Oromoo wal godhaa jiru beekaalleen akkana wal godhaa jira akkanatti wal dhiqaa jira jechuudha maqaa sabboonummaatiin maqaa qabsootiin akkanatti harka walirratti dhiqataa jira jechuudha Oromoon hedduu takka nama gaddisiisa. Hai Oromoo jedhe Abiy akkas keessa jira jechuudha. Kanaafuu ittiiqaa tafarii waan dandahaysaniin bira dhaabadhaa ka akaawuntiin banamee yeroo beeksifametti miiliyoona 2.5 miti kan miiliyoona 5 illee sabni kun bituuf hin danda'a ittiiqaa tafariiti. Gurbaa jabaa gaafa rakkoodhaa hin jilbeeffatin gaafa namni gartee miiliyoona takka cheeka barreessanii fi haayizoo ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jiraadha balleessiidhaaf huccuu waraanaa uffatee waa'ee waraanaa hin leellisiinsanii an saba kiyya artiin kasabaatidhe akkuma artistii Haacaaluu Hundeessaatti warra kaayoo irratti gogogee hafe keessaa nama tokko ittiiqaa tafarii jechuudha. Kanaafuu bira dhaabbachuu qabna waan dandeenyu jechuudha ittiiqaa tafariidha. An Abduu Moobaayilaa Biraay hanga qophii biraatti wal deemnutti nagaan tura.